Gurbaan kun nama gaarii, nama amala gaarii qabu, akkasuma nama Rabbi sodaatu. Barumsa isaa kan yuunivarsiitiidhaa bara kana keessa xumure. Waggaa 8 dura mucaan dardaraa tokko obboleettii isaa tan sirra guddoodhaa fuudhuudhaaf gara maatii isaaniitti dhufe. Mucaan kun gurbaa obboleettii isaa fuudhuudhaaf dhufe kana hin jaalanne. Sababni inni hin jaalatiniif gurbaan kun amma dura fuudhee ture. Garuu jaartii isaatii wajjin addaan bahan. Jaartii isaatis miidhaan ture. Duuba mucaan kun obboleettii isaa tan sirra guddoo haalaan waan jaalatuuf jecha gurbaan kunis obboleettii isaa yoonii fuudhe waan isii miidhuuf jecha obboleettiin isaa akka gurbaa kanatti heerumtu hin barbaanne. Mucaan kun yeroo sanitti ijoollee waan ta'eef homaa godhuu hin dandeenye. Abbaan isaa garuu gurbaa kana qeebalee intala isaa kanneefi isatti heerumsiise. Eega obboleettiin isaa heerumtee booda ilmaan dhiiraa 2 dhalte. Obboleettiin isaa tun sababa jaarsa isiitirraa kan ka'een dhukkubsachuutti seente. Jaarsi isii haalaataan jaartii isaatii fi akkasuma haalaataan ilmaan isaa isa hin yaachisu. Wanni isa yaachisu intarneeta fayyadamuu qofa. Obboleessi isii kun barnoota isaa barachaa mana nyaataa tokko keessa hojjetaa maallaqa mana nyaataa sanirraa argatuun ijoollee obboleettii isaatiif meeshaalee isaan itti sooratanii fi waan isaan barbaadan isaaniif bitee fi wayita isaan bira dhaqe ijoolleen obboleettii isaa haalaan ni gammadan. Rabbiinis rizqii inni firraa quba hin qabne isa razzaqa. Haala kanarratti yeroo dheeraadhaaf ture hanga barnoota isaa kan yuunivarsiitii xumuree eebbifamutti. Eega eebbifamee booda hojii barbaadutti seene. Yeroo gabaabduu booda fedhii Rabbiitiin hojii mana barumsaa tokko keessa argate. Mana nyaataa tokkos banate. Obboleettii isaatii fi ilmaan isii 3 isaan gargaaree isaan nafaqutti seene. Rizqiinis isaaf bal'atte. Ilmaan isuma ta'uuf mana barnootaa qaalitti isaan barsiisutti seene. Wayita obboleettiin isaa ati maaliif jireenya fuulduraa keetitti hin yaaddoonne jetteen seeqeetuma hadiisa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam isii yaadachiiseen. Eegasii duuba gurbaan kun dubartii saalihaa tan Rabbi sodaattu tan amala gaarii qabdu fuudhe. Gurbaa kana humaa isa yaachisne jaartiin isaa waggaa 2 guutuu keessatti ulfooytee ilmoo isaaf dhaluu dhabuun. Eegasii gurbaan kun jaartii isaatii wajji du'aa fi istighfaaratti jabaachuutti seenan. Guyyaa baruu iidaa gurbaan kun obboleettii isaatii fi ijoollee isii fuudhee gara mana uffata irraa bitan geessanii isaan hundaafuu huccuu iidaa bitee fi maallaqa guddaas harkatti obboleettii isaatiif kenneef. Eegasii gara manaatti wajji galanii hiraata wajji nyaatanii hirribni gurbaa kana qabee rafe. Eegasii obboleettiin isaa kaatee salaata witrii salaattee sa'a dheeraadhaaf du'aa isaaf godhutti seente. Wayita gurbaan kun hirriibaa ka'ee obboleettii isaa haala isiin itti jirtu arkee dilanuma kana na jaalataa yaa obboleettii tiyya isiin jeen. Obboleettiin isaatis ati qofaa bara kan anaa fi ilmaa kee cinaa dhaabbate. Hajaa teenya waan nuti barbaannu cufa nuuf goota. Narratti obsitee waggaa dheeraa kana hunda nu cinaa dhaabbatte. Wayita nutis si wajji gabbaanee nuti hundi keenyaahu haalaan gammanna. Nuti salaata hunda keessatti Rabbi akka qooma kee siif banu akkasuma rizqii bal'oo siif kennu du'aa siif godhaa turre. Garuu amma waan hin du'aa itti siif godhu akka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hortee saalihaa ilmaan gaarii siif kennuuf hin du'aa siif godhu jetteen. Yeroo kana obboleessi isii boo'e. Rizqiin walitti dhaabbattee isaaf dhufaa turte san burqaan isii eessa akka taate beeke. Du'aa obboleettiin isaa tan jaarsi isii zaalimni kan isii miidhee isii dararaa sodaachisuun qeebalamtee sababa saniin Rabbiin isa razaqaa ture beeke. Guyyaa itti aanu duuba gurbaa kanaa fi jaartiin isaa gammachuu 2 gammadan. Gammachuun duraa gammachuu iidaati. Gammachuun lammaffaa ammoo gammachuu jaartiin isaa ulfaa'uuti. Rabbiin ilmoo isaan razaqee haalaan gammadan. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.